بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa baga rabbiin guyyaa irraatiin isin ga'ee barnoonni arra eegaluudhaaf deemnu barnoota khudiiti. Barnoota khudii kutaa 23ffaati. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Waa hunda irrattuu rabbiin galata galchuu qabnaa. Yoo rabbi jedhee guyyaa dhihoo keessatti kitaaba tokko asirratti ol baasuudhaaf deemnaa jechuudha. Barnoonni keenya irraa barnoota aqiidaati. Barnoota aqiidaa qulqulluu barnoota khudiiti jechuudha. Egaa daawwattoota keenya barnoonni arraadhaa mata duree maalirraa jalqabnaa? Mimman natlubu shafaa'ata rasuuli sallallahu alayhi wasallama. Eenyurraa barbaanna magantaa rasuulaa takkaa'u jaarsummaa rasuulaa, magantaa rasuulaa, jaarsummaa rasuulaa. Kan ganaa rasuulli magantaa seenuudhaa taa'u, kan magantaa nuu seenu eenyu? Ergama rabbiiti. Magantuma sanaa'uu eenyurraa barbaanna? Ergamaarraa barbaanna moo rabbirraa barbaanna moo eenyurraa barbaanna? Magantuma nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam torban tokko adda isaa lafa kaayee ganaa sujuudee yaa rabbi ummata koo jedhan qadrii torban tokko namaa jedhee rakkataa bar guyyaa qiyaamaa adda lafatti dhaaba torban tokko guutuu. Kanaaf magantaa kana eenyuun kadhanna? Magantaa rasuulli warra olii gadi fiiguuf magantaa seenuudhaa taa'u. Aljawaabu deebisaan natlubu shafaa'ata rasuuli sallallahu alayhi wasallama magantaa ergamaadhaan barbaanna min Allah rabbirraa barbaanna jaabar rabbumarraa barbaanna mukaa dhagaarraan barbaannu deebifnee ergamaarraas hin barbaannu. Ergamaa kadhannee magantaa kee naa waadhu magantaa kee naa kenni jennee ergamaan kadhannu jechuudha. Eenyuun kadhanna? Rabbuma kadhanna yaa rabbi magantaa ergamaa naa kenni jennee. Qaala ta'aalaa rabbal aalamiinaan ni je'e qul lillaahi ash-shafaa'atu jamii'aa jedhi yaa Muhammadoo ash-shafaa'atu jamii'aa qul lillaahi rabbumaaf taatuudha kan kadhatamu rabbuma jechuu bar. Qul jedhi yaa Muhammadoo lillaahi rabbumaafi rabbumatu qabaa bar. Ash-shafaa'atu jamii'aa magantaan hundi rabbumaafi. Magantaa hundi oggu jehu maal faadha? Magantaan ergamaan seenuudhaa taa'u ka maleekonnillee magantaa dhufanii seenuudhaa tahan magantaan hundi rabbumaafi jedhii je. Suuraan kun suuraa Zumar jechuudha. Kanaaf kan kadhatamu rabbuma lillaahi rabbiifi waan je'eef. Ammaasoo wa'allama sallallahu alayhi wasallama as-sahaabiyya sahaabticha ni barsiise ergamaanii. Sahabaa akkamiiti sahabaan san? Hadiisa muree fide waan ta'eef gurbaa ijji jaamaa tokkotu gaaf tokko ergamaa rabbiitti ni dhufee dariir albasari jedhama. Ka ijji isaadhaa jaamaa ergamaa rabbiitti ni dhufee akkasii ergamaan akka jedhee magantaa kadhatu ni barsiise jechuudha. Raka'aa lama salaatii je. Eega raka'aa lama salaatti akkas godhii xumura dubbii isaa irratti immoo akka jedhee magantaa ergamaadhaa kadhatu ni barsiise jechuudha. Sahaabticha ija jaamaa an yaquula jechuu barsiisee Allaahumma shafficuhu fiyya yaa rabbi magantaa rasuulli na keessatti seenuudhaa taa'u yaa rabbi naa qeebali jechuu barsiise jechuudha. Allaahumma shafficuhu fiyya jenna yaa rabbi magantaa rasuulaa na keessatti qeebali naaf taasisi jechuu bar. Kanaafuu akka jennee kadhachuu qabnu nutillee arraan tana Allahumma shafficuhu fiyya yaa rabbi magantaa rasuulaa na keessa qeebali kan inni magantaa naa seenu naa godhi jechuudha hiikkaan isaadha. Hadiisni kun hasanun saxiihun hadiisni kun hasanii saxiihallee tirmiiziidhaa gabaasee jechuudha duuba. Haaya waqaala sallallahu alayhi wasallama ergaan rabbiini jedhee inni ikhtaba'tu dacwatii ani kadhaa kiyya waliin kaayadhe dacwatii ikhtaba'tu dacwatii kadhaa kiyya waliin kaayadhe shafaacatan magantaa haala taateen. Ikhtaba'tu jechuun ikhtaba'tu waliin kaayadhe dacwatii kadhaa kiyya waliin kaayadhe je. Shafaacatan magantaadhaafin ol kaayadhe yawma alqiyaamati guyyaa qiyaamaa magantaa guyyaa qiyaamaatiifan ol kaayadhe. Magantaan sun eenyuuf taatuudha?
mammaata nama du'e hundaaf taati min ummatii ummata kiyyarraa laa yushriku billaahi shay'a ka rabbi bira waan takka hin qabne ummanni sanuu ummata akkasiitii fi magantaan kiyya taatii jedhuuba. Haaya rawaahu muslimu muslimii hadiisa kana gabaase. Inni tabaatu an olin kaayadhe kadhaa kiyyaa jechuun ergamaadhaa maal jechuudha? Akkamitti ol kaayate? Hadiisa dheeraa tokkorraa muramee dhufee bar. Haaya hadiisa Abii Hureyraan gabaase keessatti maal jee? Qaala Abaa Hureyraan ni jedhee qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallama ergaan rabbii ni jedhee likulli nabiyyin nabiyyoota hundaafuu nabiyyoota ammaan duratti dabaran kakka nuuxiifaa kanneen biraafaa dacwatun mustajaabatun du'aa'ii qeebalamtuu jiraafii jedhuuba. Abaarsa waan abaaranii jiran qeebalamtuu kanamma harka irratti rabbiin kenneef kana jiraaf nabiyyoota hundaaf dacwatun mustajaaba kadhaa qeebalamtuu jira. Fatacajjala kullu nabiyyin kulliin nabiyyootaa ni jarjaree du'aa isaanii ni jarjaranii dacwatahu kadhaa isaadhaa ni jarjare kulliin nabiyyootaa. Akkamitti jarjare? Nabiyyallaahi nuuhin gaaf tokko ummata isaa baaree rabbi laa tadhar cala alardi min alkaafiriina dayyaaraa yaa rabbi kuffaara natti amanuu dide kana nama 80 qofatu natti amane yaa rabbi narraa halaaki jeen. Akkasin rabbiin doonii tolchi jedhee doonii tolchee waddeessa soqee akkasin waggaa 100 hojjatee achi booda ummata nama 80 naqee ilmi isaa Kana'aan takkaa'uu yaam jedhamullee ni halaakamee bishaanitti dhumee osoo abbaan yaamuu yaa ilma koo kottu osoo inni jedhu lakki angara gaaraan deema angara yaabbadhaa jeen. وقال لا عاصم اليوم لأمر الله إلا من حال جبر أرنا ميتك فمدوك اللين انجرو ونتا كيسان تيسو نما ربين هي ولي دوني كي يخنا نكي مليجي غافسنا دعاي نبي الله نوهين جرجري أمتت دعاي قده كناف كداك بلمتو جرتيف أكاسو مالي نبيوني هندي كداك بني أبارسا أباراني qaban jechuudha. Wa inni ani mooje ergamaan rabbi alayhi salaatu wasalaam ikhtaba'atu jechuun ammallee waliin kaayadhee takkaa waa abaareen jiru bar. Ikhtaba'atu jechuun waliin kaayadhee dacwatii kadhaa kiyya shafaacatan li ummatii magantaa haala taateen ummata kiyyaaf yoomal qiyaamati fahiya magantaan san naa'ilatun jechuun argamtuudha. Inshaa Allahu yoo rabbiin fedhee mammaata min ummatii namni ummata kiyyarraa du'e laa yushriku billaahi shay'an haala rabbi cinaa hin qabneen numa argataa inshaa Allahu je. Maaliif rabbiin abdachiise nama ummata keerraa du'e kan shirkiin goone magantaa'oo abdachiise? Maaliif ergamaan yoo rabbi je'ee yoo siin je'an rabbumaatu aayata isaa keessatti dubbate walaa taquulanna lishay'in inni faacilun dhaalika gada waan tokko yaa muhammadoo bor waan akkanaan hojjedha jettee hin karoorsin illaa an yashaa Allah yoo rabbiin fedhe malee. Kanaaf inshaa Allahan keessa bu'uu qabdi jechuudha. Inshaa Allah jechuu qabnaa jechuudha. Egaa daawwattoota keenya barnoonni keenya guyyaa irraadhaa asitti goolabamee yoo rabbi jedhee kutaa 24ffaadhaan walitti deebinaa. Kutaan 24ffaa ammoo هل نطلب شفاعة من الأحياء جتشودا كناف كتار الدمي أفرفا walitti deebinaa warreen chaanala kanaaf haaraya taatan chaanala koomee meediyaa kanaaf haaraya warreen taatan sabiskiraayib nu godhaa viidiyoo kana ammoo laayik sheer godhaatii daawwattoota keenya obboleeyyan keenya biraan nuuf gahaa isiniin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.